yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e akkas jedha waan kana caalu argitaa jedha ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ ወንተ ከመጫሉ ማልጎታ አርጊታ ወንተ ከመጫሉ አርጊታ ዋቀዮ አማ ዋን ጉዳኑ አገርሲሴራ በረሃማፍ ጅብሲሳ በረነምኒ ሂንደርቢነማ ሂንደርቢን ጅሬኛ ኬኛፍ በቆና አርገነሞ ከናባዳ በቆና አርገን ከንጀደ ያዱ ረደበርሴ ጉያ ሀራ ኢሰናምኒ በካ ሄዱት ወልት ቀበነ ኬሳ ኦዲ ቁልቁሉት ሶረተ ጋሪ ወልት ሙቀቤራ አባ ከናፍ ፍርፍርና ፍራቆ ባንሳራታው አሜን እስመ ከነጫሉ ገመቹ ማይሳ አማሪ ታሊዝርተን ጫላ አርገተና አርገተና ናርጊና ነርገና ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተኮ ለኮፍሰ ሸንተሚ ተኮ ካስተኒ ወደብስተን ጀችኩን ነመድዱበተነ ፍዝራ ካይዮን ሰገሌ ከናገሩ ጀልቀበነም ሲሄደው መማ በቆና ተኮ ለኮፍሰ ድደሚ ዛረ ይላሉ ማንጀራ ዋቀዮ አከቢፋ ፈከኛ ሳት ኤኒኑ ወጀ nama eenyu fakkaanna waaqayyo mee sabagaan isin gaafadha namni maqaan isaa ikkoo mootii tokkotti waamame nama maqaan isaa ogeessa tokkotti waamame nama maqaan isaa goota tokkotti waamame maqaan waaqayyotti waamamuu keenya hin caala moo hin caalu eenyu caala anaaf isintu caala maqaa eenyutti waamame maqaa waaqayyo kanaafiyyu bifa fakkeenya keenya nama haa inni jedhaniiru so namni kan inni taasisuu qabu erga waaqayyoon fakkaate erga waaqayyoon fakkeeffame erga waaqayyootti waamame erga waaqayyoon waamame erga waaqayyoof waamame erga waaqayyoon jiraate kan inni arguu danda'u isa ammaa galii hin ta'u hin ta'a Indau Nigeria kenyatti adabaru kayyo sagale kana fiyu isuma gari sini tae amma kana isa kana kan caalu argiti kan jedhu sagale kana gara laphee kenyatti eeyyame waaqayyo gara laphee kenyatti kan eeyyame sagale kana ittiin akka jiraatan waa gargaaru amiin sagaleen kun kan inni dubbatameefi obboleessi Filiphos naaf ayyifudha hundumti keessanuu eenyuun akka teessan hin barbaadu eenyummaa waaqayyoon ta'ee akka dhaggeeffanne waaqayyoon waa gargaaru naatnaa'eliif dubbatame naatnaa'el garuu eenyummaan isaa kan nama qaanessu ture yeroo inni ture sanatti eenyummaa fakkisaa irratti ture garuu kan ittiin of boonsu tokko qaba ture isinillee akkuma kana wanti amma isin gammachiisaa jiru jiraachuu danda'a tokko miindaa isaatu isa gammachiisa tokko beekumsa isaatu isa gammachiisa tokko waan gaarii nyaachuutu isa gammachiisa tokko maqaa gaarii kennaniifiitu isa gammachiisa akkana kana wanti nu gammachiisaa jiru waan garaa garaa ta'uu danda'a wanti anaaf isinitti gammannu isin garuu isa waaqayyo ganaa nu agarsiisu gaariidha inni ganaa waaqayyo waan gaarii nu agarsiisu abbaan keenya waan kanaa nu agarsiisa hin agarsiisu inni waaqayyo nu agarsiisu jiru sun nageensuudhaa qaba kaayyoon sagalee kanaa kana naatnaa'el egaa seenaa isa jibbisiisu isa jibbisiisu isa namni har'a malkiin yaadaan ogummaan beekumsaan dandeettii addunyaan kun borcaa jirtuun wal dorgomsiisu miti waaqayyo waan gaarii nurraa barbaada moo hin barbaadu hin barbaada kanaafiyyuu naatnaa'el waliin kan turan namoonni jiru jalqabama yoo duubatti siqnee fudhanne warroonni filaman warroonni gara gaariitti waamaman Phexros
arganiif filatan sana obboleessa isaanii tokko yaadani. Gaafa kana Filiiphoos Naatanaa'el obboleessa isaa akka waamuuf yaade. Mee anaa isin keessaa amma obboleessa keenya waan gaarii kan yaadaa jirru meeqa? Warroonni waan gaarii yaadaa hin jirre meeqa? Ilaala obboleessa bara gaarii walii yaadaa jiru miti. Bara waan gaarii walitti himaa miti jiru miti obboleessi. Garuu Waaqayyo waan gaarii akka walii yaadnu nu haa gargaaru. Mee warroonni addana hin jirre warroonni bakka kana dhaggeeffachaa hin jirre ililii jedha galateeffadhaani. Maalaqe warroonni addana hin jirre ililii jedha galateeffadhaan jedhu asin jirtan immoo maaf galateeffattanii warri asin jirre hin jedhe yaani. Kana jechuun warroonni hin jirtanii jechuudha. Kana jechuun anaan dhaggeeffachaa hin jirtanii jechuudha. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. Ana eenyummaa kiyya osoo hin taane. Mee warri galuu barbaadan ililii jedhaani. Amma sirriitti dhaggeeffachaa jirtu jechuudha. Waaqayyo guyyaa isa dhaga'uuf haa kennu. Kanaafi Naatanaa'eliin waamuudhaaf Filiiphoos osoo hin eegalin dura, osoo hin waamin dura isaan waliin osoo jiranii yaa gooftaa, yaa barsiisaa, eessa jiraatta ati ittiin jedhan? Eessa jiraatta? Ati eessa jiraatta? Waaqayyo eessa jiraata? Eessa jiraata? Isin eessa jiraatta? Isin eessa jiraachuuf? Waaqayyo bakka hundaa jiraata moo hin jiraatu? Garuu bakka filate qaba moo hin qabu? Qaba. Kanaaf eessa jiraata jennaan kottuuti ilaalaa jedhu. Iddoon ani maal godhu? Iddoon ani jiraadhu. Iddoon ani jiraadhu kottuuti ilaalaa jechuun kan barbaachiseef qaba. Ani iddoo sana jiraadha jechuu hin danda'u. Akka amani dubbadhu ani bakka hundaan jiraadha jechuu hin danda'u. Iddoo sana ga'anii ilaaluun hiika guddaa qaba. Gahee guddaa qaba. Barumsa bal'aa qaba. Warri mana ta'anii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachaa jiran jiru. Warri sagalee Waaqayyoo bakka hedduu ta'anii dhaga'aa jiran jiru. Gara mana kana dhufuun hiika guddaa qabamee hin qabu. Hin qaba jarana. Keessummoonni kun iddoo barsiisan irraa ka'anii as akka dhufaniif kan isaan barbaachise hiika guddaa qaba. Isin keessa hiika guddaa qaba. Bu'uura sobaa miti. Bu'uura akkasumaan